ilmoo xarooftu zubaalaa ilmoo ajooftu kuufarro sanyii xirimbuu uf nama seeti biyan qaalluun ka dhufuutin bintu kan namaaf faraddiya ilmoo ajooftu sanyii xirimbuu gadabu rakkanni bee sanyii talba mannaqa ilmoo mannaqaa xirfa ilmoo calboo minni magaraammoo kuufarro sanyii cillimaa komentii barreessuu hin beximmoo kalfee kootu kunoon kafana sirbaa yoo isa nuyi qayyaran ilaali kootu arraabi bobaa koo laali kuno laali ilmoo hudduu kanas laali ilmoo xarooftu uf nama seete bar ilmoo minni gaaddidduu bobaa kiyaati fi rifeensa kiyaaddan baafteen beetu sanyii tambo ilmoo maagaa sanuu namni deebisaafi sanyii kuufurroo ilmoo cittoo sanyii minni sanyii dukkanaa cillima haadha gidir tambo sanyii akka ta'e garuu saphiin haddatiin daabboo postottee itti kolfasan ati haddattee beektaa ilmoo cilfaa sanyii minni maaga raammoo ilmoo sarsur bararoo taffi immoo zimbaabaloo zimbi titiisa bakka hundatti dhaabattu bakka hunda jettu ilmoo cilfaa sanyii mataa furrii keessa malee mataan humtuu hin jirre hudduu na ashaglichi buko xirimbu ilmoo ajooftu nagaan bulaa oromoo koo isinan jaaladha sanyii qaafiraa gadaboo rakka dhibeenani gadaboo hundu tiktokii koon ilaaluu baatte ilmoo gadaboo sanyii furrii sanyii maagaa sanyii mataa cilfaa sanyii mataa sii keessa shiroo malee humtuu hin jirre mataa kee keessatti dabbasaa hayyaa ilmoo buccana burbura gobeedha. Naannoo keenyatti yeroo tokko armee koo namni waamicha waame. Ani daa'ima waanan tureef armeen koos na fudhattee mana waamichaa sana dhaqxe. Yemmuu mana waamichaa sana dhaqnu nyaata nuu kennan. Anaan garuu ati daa'imni nama guddaa wajjin hin nyaattu jedhaniitu qofaatti saayinaarra kaanii nyaata naa kennan. Ittoo lukkuuti ture. Dhumarratti lafee lukkuu sanaa yemmuu nuu kennani anaafi morma yookiis liqimsituu isa jedhamu foo wanta jedhame ofirraan qabu lafee malee. Yemmuu sanaa kennani wal'aansoo ittiin qabuun jalqabe. As galagalchee achi galagalchee baay'ee yaalullee foo waan jedhamu irraan arganne. Armee kootiifi qilxibii kennaniif na fuuldura teessee ofii ishee nyaachuu dhiisteetu na hordofaa turte waan hin godhu argite. Ilkaan koo na waraanee jennaanani quba koo afaan koo keessa kaayee yemmuu gadi fuudhee ilaalu dhiigatu irra jira quba koorra. Baay'ee tokko dhiphatteetu qilxibii indaanqoo isheedhaaf kenname sana waan nyaachaa jirtun se'e. Callisteetu biddeeniin waxii irraa xaxxaragdi na naannessite. Naa kennuudhaafis jettee akkatti naa kennitu dhabde. Achi booddee ani morma indaanqootiin wal'aansoo qabee dadhabnaanani achuma saayinaarra kaayetan biddeena duwwaa nyaadhee bahe. Ka hin gallaanaa jette armeen koo. Achi booddee hin galle gara manaatti. Akkuma galleeni ittoon raafuun hojjetamee jira quufteettaa sii kennuu naan jette. Eeyyee naa kennin quufneen jedheen. Saayinaarra keessee biddeena wajjiniin ittoo raafuu naa kennite. Yemmuun raafuu sana addaan saaqee nyaachuu jalqabu qilxibiin daanqootu keessa jira raafuu sana keessa. Isheen ana fuuldura keesseetu bishaan fudhattee mana dudduubatti naannofte. Ani immoo qilxibiin daanqoo raafuu keessaa fuudhee tan fayyaadhuma isaa harkatti baadheen kun eessaa ba'e jedheetani maqaa ishee waamaatan iyyaa mana duuba naanne ishee barbaacha. Yemmuun gadi ba'u mudhii isheetii ol uffata ofirraa gadi baafteetu arma ishee kana dhiqachaa jirti. Dhaabadhee ilaaleetanii ol jettee yemmuu na laaltu qilxibiin daanqoo harkatti baadheetanii kuni maa inni jechaan hin jira. Deemi iddoo kana deebi'i manatti deemitii nyaadhu naan jette. Uffanni ishii karaa keessa kan gadi galagalee jiru waxii ofirraa qaba. Arma ishii dhoksitee dhiqachaa jirti. Waama tokkoyyuu wanti yeroo sanaaf ta'aa jiru qilxibiin daanqoo sanaa keessaa akka dhufe wanti naaf gale.
galin turre manatti deebi'eetani qilxibiin daanqoo sana nyaadhee gara tapha kootii deemi'an. Ilaa firoota koo icciitiin kun kan naa gale isheenis naaf hin ibsine anis hin hubanne ergan armee koo biraa deeme barnootaaf magaalaatti gale ergan of baree booddeedha qilxibii guyyaa sana raafuu keessaa fuudhee nyaadhe eessaa akka bahe ergasii naa gale. Waggoota hedduu booddee biyyatti deebi'eetani armee koo gaafadhe imimmaaniin boo'aa natti himte. Lafee itti rarraateetu lafeen ilkaan kee dhiigsaa tureetti. Achii booddee qilxibiin daanqosa isheedhaa kenname akka waan nama nyaatu utuun anis hin argin utuu warri hollaa sunis hin argin qilxibiin daanqoo harma ishii keessa naa keesse naa fuutee manatti galte. Ana kan na boossise ana kan jireenya koo jeeqe ergan icciitii sana dhaga'e taatee guyyaa sanaa yaadadhe mana duuba naanna'ee isa isheen harma ishee dhiqattu sammuu koo keessa dhufe akka haaraatti. Waxiin indaanqoo ittoon indaanqoo barbaree diimaadhaan hojjetame kuni uffata ishee sagaddacha karaa keessaa irratti argeera ija kootiin guyyaa sana yemmuu ishiin dhiqattu jechaadha. Bara koo keessa mudannoo baay'ee qabaadhullee inni kuni waa'ee armee kootii yaadadhee yeroo hunda boqonnaa na dhowwu. Amman du'uttis ija koo duraa waan hin banne ta'ee natti mul'ata. Oolmaan armee guddaa ta'ullee addumatti kan ija baasee yeroo hundumayyuu fuula koo duraa kan na ilaalu isa kana. Amma yaadadhu hundumaa haaraa ta'ee natti mul'ata. Armee keessanii gaaddidduu namaan irra sin jalaan bu'in. Umurii dheeraa armeen keessan siniif haa jiraattu. Oolmaa armee wallaaltanii utuu hin taane si yaadachiisuudhaafani. Ilaa firoota koo armeen gitan qabdu. Waaqayyo umurii armee keessanii siniif haa dheeressu. Viidiyoo kana namoota biroodhaafis sheerii naa godha. Akaawuntii koo kanallee fooloo naa gootan baay'ee na tola. Galatooma. Armeen keessan umurii dheeraa siniif haa jiraattu. Dhiira jechuun akkasi sodaa hawaasa naannoo keenyaarraan kan ka'e dhiisuuf hin deemaa jedha obboleessi keenya abbaan dhimmaa keenya har'aa. Dhaggeeffadhaa ammanumaatti viidiyoo kana koppii link sheer gochuun dagatina. Akkas jedha. Haay Abdii nagaan waaqayyo siif haa ta'u. Wantoonni ati poostii gootu baay'ee namatti tolu jabaadhu. Garuu asumaan waasitti madda yoo furmaata argadheef. Innis wantootuma ati fuula tiiktookii kee irratti fiddeerraa dubbattu faana wal fakkaata. Kan koosillee egaa maal ture siiti? Hiriyyaan qaban ture. Hiriyyaa kiyya kana sooshaal miidiyaan wal barre. Erga walbarree waggaa 4 ta'eera. Erga gaaffii jaalalaa keessa gallee immoo waggaa 2 guutuuf ji'a 3tu nu hafa. Kan walbarre dhimma amantii irratti booda gara jaalalaatti seeni malee. Innis akkas ture. Sooshaal miidiyaan walbarree sin jedheera. Dhugaa dubbachuuf suurriin jalqaba ittiin ishee baree suuraa kan isheen hin turre. Booda keessa suuraa ishee isa sirrii arge. Yeroo sana ammoo erga jaalala jalqabnee ture. Garuu immoo ergan ishee baree isheen nama baay'ee waaqayyoon illee sodaattu nama ilaalcha sirrii qabdudha. Kanaaf aniif isheen immoo ulaagaan walitti hin dhufne jechuunis umuriinis ta'e qabeenyaanis ta'e fooniinis ta'e baay'ee na caalti. Ani ikoonoomii zeeroorra jira. Isheen mana qabdi. Qarshii jechuun qarshii guddaa argatti jechuudha. Araba jirti jechuu kooti. Egaa seenaa koo sirriitti beekti. Akkan hiyyeessa ta'e illeen isuma baay'ee na jaallatti. Ani ishee fuudhuuf yoon yaadu ilaalcha hawaasa keenyaa gidduun yoon yaadadhu fuuldurri koo hallayyaa natti ta'a. Sababni isaa waan hundaanuu walitti hin dhufne na caalti. Isheen nama guddaadha. Kiyyoo jaalalaa keessa galeen jira. Akkaataan bahuun wallaale. Ani sababa barbaade yoon irraa fagaachuuf yaade gaarummaan miila na hiiti. Yeroo hundamaa waan gaarii naaf yaaddi. Hamillee kiyya baay'ee eegdi. Ani illeen baay'een ishee kabaja. Garuu yoon sababa funaanee ani hiyyeessaa daa'imaa jedhee harkaa ba'uuf yaale rakkoo hin qabu jetti. Kanaaf immoo cal jedhee bilookii godhee dhiisuuf osoo isheen na jaallattu waaqayyo cubbuu godhee natti faradaa jedheen sodaadhe. Garuu amma yoonaa maallaqa ishee saantima tokko irraa hin fuune. Yeroo baay'ee kana irratti wal caqacaqne. Isheen naaf erguuf yaaddi. Ani garuu waan boruu ta'u hin beeku jedhee waan ani yaadeef hoomaa irraa fuudhee hin beeku. Egaa yaa obboleessa ko maal naan jettame ati? Ani hoomaa murteessuu hin dadhabe. Kophaa koo jaanja'aa jira. Mee maaloo akkam naaf wayyaa? Galatoomi turtii gaariidha obboleessi keenya irraa. Dhugaa dubbachuuf gaayis lamaan isaaniiyyuu baay'een isaan jeche. Sababni isaa maaliif seetan? Obboleessi keenya kuni safuu naannoo isaa sodaate malee jaalala dhugaa obboleettii keenya kana jaallateera. Jaalala dhugaa
jaallachuu isaa kan ittiin beektanii qarshii tokko illee irraan fudhan. Sababni isaa boru waan ta'u hin beeku cubbuudha jedhee waan sodaateef jechuudha. Nama jechuun akkas, dhiira jechuun akkas. Isheen immoo ulaagaa irraan barbaanne umurii isaan ilaallee wallaalummaa isaan ilaallee jaalala dhugaaf qofa iddoo laatteedha kan isheen isa jaallatte jechuudha. Egaa jaalala jechuun akkasi. Ani gorsa tokkoon qaba obboleessa keenya kanaaf. Jaalalli ulaagaan barbaadu, jaalalli faayidaa hin barbaadu. Akkuma itti seentetti jireenya kee borii hawaasa kee naannootu siif jiraata miti. Kanaafiyyuu akkuma itti seentetti akkuma itti jirtutti hawaasi kee naannoo wanta sii godhun qabu waan si godhun qabu. Kanaafiyyuu jaalala kee dhugaa kana itti fufsiisi. Bor of harkaa baastee gaabbiin taane keessan galanii jedha. Isinis dhimmi akkasii yoo isin mudate maal gootu? Yaada pozitiivii ta'e, yaada bareedaa laadhaa fi obboleessa keenya kanaaf jireenya isaanii gara fuulduraaf yaadni keessanirraa baay'ee murteessa.